Ashama jirra jirtu hordoftu tokko nagaa qabdu baga jiraatanii anillee nagaa kootii isiniin jedha. Har'a jechuudha akkamitti sagalee moobaayilii keessanii dachaan dabaluu akkaataatti dandeessan isinitti agarsiisa. Warroonni moobaayiliin keessa sagalee isaa isiniif hin dhageechifne sirriitti ol hin kaafne jechuudha yeroo muuziqaa dhaggeeffattanaa ta'u yeroo namaanallee haasoftanaa ta'u. Kanaaf sagalee moobaayilii keessanii akkamitti dachaan akka dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Haga dhumaana waliin turaaf dafee isinitti agarsiisa. Karaa lamaanan isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo ko laayik gochuun dagatiin warroonni haala dhufta subscribe gochuun dagatiin isiniin jedha. Warroonni gootan galatooma isiniin jedha. Warroonni ammaarraa jajjabeessitan galatooma. Waan beeynu walitti taa'imnu karaan tokko isa kana jechuudha. Happy suni isa kana salphumatti pilaastoorii keessa argattu jechuudha. Pilaastoorii keessa hojjetan haala kanaan tixaaftu. Happichi tokkoffaa irratti isinii dhufaa jechuudha. Skeessa kunoo isa kana jechuudha. Appilikeeshinoota hedduu jiru. Appilikeeshinoota keessa isin kaffilattan buufachuu dandeessu. Ani garuu isa tokkotti fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf haala kanatti xaaftan as keessa iddoo kanarratti kunoo isinii buusaa jechuudha. Akkaataa fayyadama isaa immoo keessa seenee isinitti agarsiisa. Kunoo appichi isa kana jechuudha. Wanta isin dhibu hin qabu. Appichi appii tolaati. Maallaqaan hin bitamu jechuudha. Appilikeeshinii tokko maallaqaan hin bitamu waan ta'eefidha. Obsaan eeggadha. Appichi yeroo akkatti isinii fidu jechuudha. Haala kanaa isinii fida. Lakkaa jechuudha. Kuni beeskisaa irraa eskii tuqxanii duubatti deebitu. Amma jechuudha erga appiin kun isinii bane haala kanaan isinii fida. Iddoo kanarratti akkasitti jira jechuudha. Iddoo kanarratti haala kanaa isinii fida. Isa kana qabdanii naannessitu. Qubuma keessaniin haala kanaan naannessitu jechuudha. Kuma argitan agadhuma naannessitu. Erga haala kanaan iddoo kanarratti harkuma keessaniin naannessitu jechuudha. Isa kana immoo fiddaniitu asii akkana buttu. Gara olii moobaayilii koo mataa dura kanatti fakkeenya saawundii kunoo xiyya agarsiisaa jira jechuudha. Garuu isa kana otoon cufee irraa badaa jechuudha. Sagalee dabaluu isaa mul'isaa jechuudha. Gararraa kanatti akkuma argitan akkasitti erga gootanii sagalee moobaayilii keessanii sirriitti isinii dabalaa jechuudha. Kun isinii gala jedhee yaada. Kana kanumaan dhiistu gubbaa kanatti innuu akka sagalee moobaayilii keessan dabale gubbaa kanatti isinii mul'isaa jechuudha. Bakka si'aatii yookiin mataa dura moobaayilii jechuudha. Karaa biraa isinitti agarsiisa. Kotta. Kuni karaa tokko. Kun isinii gala jedhee yaada. Ammas karma salphaa ta'e isinitti agarsiisa. Seetingii moobaayilii seentu. Obsaan waliin tura. Erga haala kanas seetingii keessa seentanii jechuudha. Iddoo kanarratti saawundiin weebroot kan jedhu kun ni jira jechuudha. Achirra tuqxu. Erga achirra tuqxanii haala kanaas ni fida. Voolumee kan jedhu kun ni jira iddoo kana achirra tuqxu. Sana booda iddoo sarara tuqaa sadan mataa duraa tanarra voolumee kan jedhu fuuldura jira achirra tuqxu. Sana booda miidiyaa voolumee limit kan jedhu kanarra tuqxu. Yeroo haala kanaas ni fide oof kan jedhu kana akkasitti bantu. Sana booda jala kanarra ni jira customer volume limit kan jedhu akkasitti itti buttu. Baqa sana booda sagalee moobaayilii keessanii sirriitti isinii dhageessisaa jechuudha. Isinii gala jedhee yaada. Akka isinii galu sabdiin qabaa jechuudha. Kana fakkaataa yoo gaaffii qabaattan koomentii barreessaa. Laayik godhaa yoo isinii mijate illee sheer walii godhaa isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii godhaa. Kana fakkaataa barnoonni akka irraa barattanis abdiin qabaa jechuudha. YouTube koo ni beektu jedhee yaada. Viidiyoolee iddoo jala argachuu dandeessu. Seenaa irraa baradhaa wantoota gaaffii isinitti ta'e immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoolee hedduu jira iddoo kanarraa asirratti subscribe naaf godhaa. Ishii kana ol kan jettu irra godhaa. Iddoo viidiyoo jettu kana ututtan viidiyoolee hedduu as keessa argachuu dandeessu. Seenaa irraa baradhaa gatii isiniin baasisu. Kana isiniin jedha galatoomaa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.